Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Amantoonnii fi waldoonni adda addaa, geggeessitoonni, tajaajiltoonni adda addaa Generation for Truth keessatti kan argamtan, biyya adda addaa kan jirtan, nagaan Gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu, nagaa bultanii? Egaa akkuma itti fufnee jirru barumsa keenya walii wajjin itti fufnee barannaa. Har'a immoo kan wal faana ilaallu barsiisa sobaa keessaa amantiin mormoonizimii tokkoffaa waa'ee macaafa qulqulluu maal jedhaa, lammaffaa immoo waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa maal jedhaa kan jedhu waliin ilaallee, sana booddee immoo amantii Yihuudootaa fi Hinduizimii kan jedhu waliin ilaallaa yoo jaalala Waaqayyoo ta'e. Sirriitti akka hordoftaniif jaalala Gooftaatiinan isin gaafadhaa. Sana fuula duraa sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 50 lakkoofsa 4 kaasee kan jiru dubbii Waaqayyoo nan dubbisaa. Kanaafisti walii wajjiniin Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyo immoo jireenya keenyatti hin dubbataa. Kanaafuu mee walii wajjin Waaqayyoon kadhannaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 50 lakkoofsa 4 fi 5 irraa akkasidha. Ani warra dadhabanitti dubbadhee akkan isaan jajjabeessuuf Waaqayyo Gooftaan dubbii barbaachisu dubbachuu na barsiisee, ganama ganama na dammaqsaa, akka warra isarraa baraniis isanni jedhu akkan dhaggeeffadhuuf gurra koo anaaf hin banaa. Waaqayyo Gooftaan gurra koo hin banee, anis isaaf abboomamuu hin dinne, isarraas gara hin gallee jedha. Ameen. Waaqayyoon kadhanna. Yaa Gooftaa hundumaa dandeessuu, bara baraan kan jiraattu, kabajamaadhaaf jaallatamaa abbaa keenya, gargaarsa kee jaalala kee hundumaaf si galateeffannaa. Jireenya keenyaaf bara keenya kana eddee haala mijatuuf hin mijanne keessatti kan nu wajjin taate, Waaqayyo isa dhugaa, Waaqayyo isa beekaa, Waaqayyo isa danda'aa kan taate maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Gooftaa, ati nuu taatee nu wajjin taatee haala hundumaa keessatti waan nu gargaarteef jireenyi keenya siin eegamee carraa kan argannee fuula kee jirraa. Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuusiin maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Abbaa, fuula kee jirra immoo gurra keenya banii, yaada keenya banii, jireenya keenya eebbisii, karaa hundumaa nu gargaarii. Yaa Waaqayyo, sagalee kee nutti dubbadhu, yaada garaa keenyaa bani ati. Dhugaa fi sobaa, qajeelinaaf jal'inaa bara kana keessatti yaa Gooftaa adda baasuu yoo dadhabame iyyuu karaa dubbii keetii waan hundumaa calalanii adda baafachuun akka danda'amu hin amannaa. Ati immoo yaa Waaqayyo sagalee kee nutti dubbadhu, nu gargaarii. Jalqabaaf xumura keenya nuu ta'e, yaada diinaa karaatti hambisii. Abbaa koo, warra sagalee kee kana dhaggeeffatan ati gargaarii. Karaa hundumaa nu wajjiniin ta'i. Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Sagalee Waaqayyoo kana nama dubbise Isaayyaas boqonnaa 50 lakkoofsa 4 fi 5 dubbise. Warra dadhabanitti dubbadhe akkan isaan jajjabeessuuf Waaqayyo Gooftaan dubbii barbaachisu dubbachuu na barsiisedha. Ganama ganamaan na dammaqsaa, akka warra isarraa baraniis ani isanni jedhu immoo akkan dhaggeeffadhuu fi Waaqayyo Gooftaan gurra koo anaaf hin banadha. Gurra keenya hundumaa nuuf haa banu Waaqayyo. Yaada keenya nuun gargaaru Hafuurri Waaqayyoo. Kanaafi yaada banamaadhaan Waaqayyoon hordofna jechaadha. Yeroo kana itti fufneetu walii wajjin barannaa. Yeroo darbe kan wal faana ilaallee barsiisa sobaa keessaa waa'ee amantii mormoonizimii bal'inaa wal faana ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Amantii mormoonizimii baay'ee beekamaa fi addunyaa irratti dagaagaa kan ta'e, karaa jal'inaa kan nama barsiisu, gara badiisaatti kan nama geessu ta'uunsaa beekamaadha. Akka biyya keenya biyya Oromiyaa kanaattis naannoo magaalaa Bishooftuutti baay'ee galma guddaadha. Waldaan jennu waldaa miti, waldaan kan Waaqayyooti. Innaa galma guddaa baay'ee beekamaa dargaggoota karaatti. Kanaaf
Guyyaa irraa immoo amantiin mormoonizimii waa'ee macaafa qulqulluu maal jedha kan jedhu wal faana ilaalla. Amantiin mormoonizimii sagalee waaqayyoo kanaan macaafa qulqulluudhaan jechaadha. Maal jedha? Maal jedhee barsiisa laata? Tokkoffaa akkas jedha. Macaafni qulqulluun aboo hin qabu. Aboo hin qabu. Waan fayyadu hin qabu jedhanii barsiisu. Akka sagalee waaqayyootti garuu caafanni qulqullaan hundumtuu geggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame barsiisuuf, qajeelchuuf, balleessaa hubachiisuuf dhimma baasa jedha miti. Garuu kan isin dhibu akka isaan barsiisanitti akka amantii warra mormoonizimiitti macaafni qulqulluun aboo hin qabu jedhu, macaafni qulqulluun gatii hin qabu jedhu kanaadha. Akka nuti amannutti akka sagalee waaqayyootti garuu macaafni qulqulluun maaliidha? Humna waaqayyooti. Itti leeyya'uu hin qabnu. Garuu akka amantii jara kanaatti kan isin dhibu macaafni qulqulluun iddoo hin qabu isaan biratti. Maaliif yoo jettanii kan isaaniitiin gadiidha. Kan isaaniitiin gadi yeroon jedhu just lower than the book of Mormonism. Macaafa mormoonizimiitiin gadiidha macaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo akka isaan ilaalanitti akka isaan dubbatanitti jechaadha. Egaan waa'ee macaafa qulqulluu ilaalcha isaan qaban ilaalchi barsiisaa mormoonizimii kan inni qabu sagalee waaqayyootiif kana jechaadha. Lammaffaan itti fufnee yeroo laallu waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos isa lammaffaa maal jedha laata? Maal jedha dhimmi mormoonizimii kun? Maal jedha? Maal jedhee barsiisa? Kan inni jedhee barsiisu Yihuudoonni erga Palestinaatti walitti qabamanii jedhanii barsiisu. Erga Palestinaatti walitti qabamanii dinqiidhaanis mormoononni jedha kan isin dhibu. Mormoononni Ameerikaatti yookiin immoo Mizuursaasitti erga sassaabamanii booddee Yerusaalem ishee duraa fi ishee haaraa irraa kan hafe biyya lafaa guutummaatti firdii isaa roobsa jedhu. Dhufeetu gooftaan Yesuus Kiristoos mormoonizimoonni kun iddoo tokkotti Ameerikaatti walitti qabamu. Ameerikaatti walitti qabamaniitu oolu isaan akka isaan yaadanitti Ameerikaatti walitti qabamanii hafu. Kana achi biyya lafaa guutummaatti abidda isaa roobsa dhufee abidda roobsaa jedhu. Dhufee abidda roobsaa jedhuun. Kan isin dhibu wanti isaan barsiisan kan biraanii waa'ee dhufaatii yookiin immoo iskaatoloojii waa'ee bara dhumaatiin kan wal qabatu waa isaan barsiisan namoonni fooniin du'aa ka'anii jedhu. Namoonni fooniin du'aa ka'anii lafa isaaniif qophaa'e sadan keessaa gara isa tokkootti galuu jedhaniitu barsiisu. Waan sadiitu dhala namaaf qophaa'ee jira. Sadan kana keessaa iddoo tokko galu yoo du'anii jedhaniitu barsiisu. Tokkoffaan iddoon jiru kun maalidha? Gara lafa jalaa isa gadii kan jiru jechaadha. Gara lafa jalaa isa kam? Isa gadii. Kana jechuun maal jechuu isaaniiti? Iddoo turtii warra wangeela tuffataniiti. Iddoo turtii warra wangeela tuffatanii hamma du'aa ka'uu isa dhumaatti achitti dhiphatu. Egaa wangeela yeroo jennu sagalee waaqayyoo sagalee waaqayyoo isa kana isa dhugaa kana jechuu miti. Warri macaafa warra mormoonizimii tuffatan gaafa du'an iddoo turtii warra sagalicha tuffatanii achi turu. Bakki sun purgaatoorii jedhama. Maqoyyaa bootaa. Lubbuun achitti dhiphatti. Gara du'aas gara jireenyaas innattuu iddoo sana keessa teesseetu iddoo dhiphinaa achitti dabarsiti jechaadha. Iddoo turtii sadii jedhanii barsiisu. Inni kan biraan iddoo inni lammaffaan immoo warra mormooniin hin ta'in. Warra mormooniin hin ta'in
seeraaf abboommii mormoon hin eegnee fi amantii kiristaanaa biraa kan qaban kan naqanidha. Ilaa argitanii iddoo kan biraa maalidha? Iddoon tokko jira iddichi maalidha? Iddoo warri mormooniin hin ta'in, warri seera abboommii mormooniin hin eegnee fi amantii kiristaanaa biraa kan qaban warra akka koof akka keessanii kun egaa amma achi turra jechaadha akka isaan barsiisanitti. Garuu maqaa iddoo sanaa immoo nutti hin himne gaarummaa isaa nuun keenye achisa sana purgaatoorii jedhameera miti. Purgaatoriin iddoo baay'eetti ni barsiifama garuu akka sagalee waaqayyootti sirrii miti. Iddoo warri mormoon turan qofaatti warri mormooniin hin fudhanne amantii mormoonizimii kan hin fudhanne akka seera sanaatti seera amantii isaaniitti kan hin abboomamne iddoo turtii qabu. Iddoo lammaffaadhaan immoo iddoo sadaffaan immoo bakki sadaffaan immoo maalidha? Namni gara waaqayyummaatti geddarame bulchaa ta'a. Teessoon yookiin immoo iddoo sadaffaan iddoo itti waaqa ta'an jechaadha. Waaqa ta'uu argitanii. Inni sadaffaan sun namni gara waaqayyummaatti geddarama sana booda bulchaa ta'a jechaadha. Kan argachuuf immoo akka waaqayyoo ta'uu fi bulchaa ta'uu fi wantoonni barbaachisan jechaadha. Kan argachuuf immoo namni lafarratu jiru mana qulqullummaa mormoon keessatti chaappaa addaa kan ta'e chaappaa gaa'ilaa waaqaatiin chaappeeffamuu qaba jedhaniitu amanu. Mana qulqullummaa mormoon keessa jiraachuu qabda. Chaappaan achii jiraachuu qaba. Kana qabaattennaan iddoo sana turta jechaadha. Waaqa taata chaappaa fudhatte jechaadha. Seexanni koon taatuun ijoollee ishee naasoftu. Waaqayyo ishee haifatu. Egaan namni akkasii kuni maatii isaatii wajjin pilaaneetii adda ta'e tokko qabateetu bulchuu jalqaba jedhanii amanu. Pilaaneetii yeroo jennu yookis dachee kana biyya lafaadhaa, yookis biiftuudhaa, yookis uraanusii, yookis juppiiteriidhaa, yookis puluutoodhaa, yookis maarsiidhaa. Adda ta'e ispeeshaal kan ta'e kana keessaa tokko tusiif laatamaa isa bulchita jechaadha. Bulchaa taata akka waaqaa jechaadha. Gaamma waaqayyo silaa hundumaa bulchai. Immoo waaquma tokkollee yoo taate pilaanetii tokko bulchita waan akkasiitu barsiifama. Egaa ijoollee walumaa galatti barsiisni kun kan inni barsiisu dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa waaqayyo tokko miti jedhaniitu ilaalu. Waaqni adda addaa akka jirudha kan isaan barsiisanii. Kan biraan dhumarratti namni waaqa ta'a jedhanii barsiisu. Dhumarratti maaltu ta'a? Namni waaqa ta'a. Sadaffaanoo Yesuus nama malee waaqa mitii jedhanii barsiisu. Arfaffaan immoo du'i Kiristoos cubbuu isa kanaan duraati malee argitanii cubbuu isa kanaan duraatiif malee isa ammaa hin balleessu. Kana jechuun cubbuu keessa kanaan duraa Yesuus irraa balleesseera. Kana booda yoo cubbuu hojjette garuu inuma duuta bakka karaatti hafuu keedhaa kan seexanaa taata jedhanii barsiisu. Akka sagalee waaqayyootti yoo ilaalle garuu namni cubbuu yoo hojjete nama nuuf dhaabatu gara mirga waaqayyo abbaatiif qabna. Inni nuuf hin kadhatadha. Sagalee waaqayyo abdii nutti hora. Barsiisa kana keessatti garuu cubbuu kee kanaan duraaf sii du'e kana boodan duuta si maddu'aa kan jedhanii barsiisu. Kan biraan immoo fayyinni kee waaqa ta'uu keeti jedhanii barsiisu. Ati nan fayye kan itti jettu namni tokko fayyeera kan jedhamu yoo waaqayyoon ta'eedha. Waaqa ta'uu qabdati fayyuudhaaf jedhu. Waan humna namaan olii namatti fida seexanni yeroo baay'ee hojiinsa akkasuma. Kan biraa maaltu jira? Jara keenya walumaa galatti barsiisa jara kanaa keessatti fuudhaaf heerumni dirribiin dhorkaa hin qabu. 5 fuudhii 10 amma barbaadde fuudhuu dandeessa, heerumuu dandeessa jedhaniitu jireenya gadhiisii nama barsiisu faallaa sagalee waaqayyooti kan barsiifamu. Kan biraan immoo kan isaan barsiisan cuuphaan bishaanii fayyinaaf barbaachisa waan ta'eefi nama du'e bishaaniin reeffasaa cuuphuu fi harkarra kaa'uun seera jedhanii barsiisu. Nama du'e min cuubu dhannasaas hin niquu fi bishaaniin niquu hin cuubu.
Kun immoo seeraa harkas warra keesse gaariidha. Egaa kun jireenyatti galcha jedhaniitu barsiisu. Kanaafi kan biraan namni hundumtuu ni fayya malee ሲኦል hin jiru jedhanii barsiisu. ሲኦል waan ati jettu ጋነም የሚባል ነገር የለም። በቃ namni hundumtuu maal ta'a? hin fayya. Gaanam jechuun hin jiru. Firdiin bara baraan hin jiru. Firii ta'e jiraadhu jedhaniitu barsiisu jechaadha. Argitanii? Waaqayyo isa haa ifatu malee loojikiin seexanaa karaa amantii mormoonizimii hojjetu kun baay'ee fokkisaaf jal'aa ta'uunsaa beekamaadha. Tole, barumsi keenya ittaanu barsiisa sobaa keessaa waa'ee amantii Yihuudootaa wal faana ilaalla. Juudizimii kan jennu even today har'a mataasaa jira kan isin dhibu. Har'uma mataasaa ni jira. Meesa kana wal faana ilaalluu laata? Waa'ee amantii Yihuudootaa kana keessatti gosa garaa garaatu jiru. Wanti nuti ilaallu garee adda addaatu keessatti argama. Amantii Yihuudootaa kana keessaa gartuu warra Ortodoksii yoo fudhanne they believe in God, Waaqayyotti amanu, Waaqayyotti amannaa jedhu. Warra seera amantii cimsanii akkasumas immoo warra yaada haara'umsaa fudhatan wantoota adda addaa yoo ilaalles warra akkas akkasii kunis keessa ni jiru. Jarreettan kun beektota adda addaa of keessaa qabu. Beekaadha kan jedhaman beektota ciccimootti akka addunyaatti beekamoo kan ta'an of keessaa qabu. Egaa beekumsi Waaqayyoon alaa immoo Waaqayyoorraa nama kaachisa jechaadha. Beektota kana keessaa fakkeenyaa fi Maayimoonaayidsii kan jedhamu barreessaan kan ta'e dandeettii olaanaa kan qabu beekaa akkas akkasiifaa of keessaa qabu. Warri Yihuudootaa yookiin immoo amantii warri Juudizimii kan nuti jennu kun jechaadha. Kitaabni isaanii kitaabni warra Yihuudootaa Tankal jedhama. Tankal manuma macaafa qulqulluu jennaan. Isaan immoo Tankal jedhaniitu waamu kitaaba isaanii. Akka kitaaba kakuu moofaa fi ibsa macaafotaa kan isaan fayyadaman immoo rifeerii yookiin immoo kan isaan warraa rifeerii godhan dishineerii adda addaa, riferaansii adda addaa kan isaan irraa fayyadaman Taalmuudii jedhama. Kitaaba Taalmuud jedhamu qabu. Taalmuud immoo Tooraa of keessaa qaba. Tooraa jechuun 5 law books warra jennu sana. Kitaabota seeraa sana 5 Tooraa jedhamu isaanii isaan of keessaa qaba Taalmuudii. Gareen kun lamaan kan isin dhibu sadan tokkummaa Waaqayyoo ni mormu. Maaliif yoo jettan Yesuus Masiih sobaa fi barsiisaa Yihuudootaa isa yeroo malee du'eedha jedhanii barsiisu. Yesuus Masiih sobaati jedhuun. Isaan keessaa kaan du'aa ka'uun jira jedhu. Fariisotaa fi Yihuudoota fudhanne warri kaan du'aa ka'uutti amanu, warri kaan immoo du'aa ka'uun hin jiru jedhanii ganu. Fakkeenyaaf isaan keessaa yoo dubbanne saadduqoota warri jedhamanii saadduqoonni du'aa ka'uun hin jiru jedhaniitu amanu. Kanaafidha amma guyyaa har'aatti iyyuu Yesuus du'aa ka'eera jedhanii hin amanan. Bartoota isaatu hatee halkan dhufanii barattootatu hateedha malee du'aa ka'eera jettanii hin dubbatinaa jedhanii warra eegduu sanaatii fi birrii ga'u kennanii fi afaan qabachiisanidha macaafni qulqulluun. Isaan kun har'a addunyaarra jiru jechaadha. Kan biraan sanbataa fi ayyaana adda addaa baay'ee kabajuu jaallatu warri Yihuudootaa kun jechaadha. Macaafa kakuu moofaa qofaatti amanu. Kanaafi waa'een gooftaa Yesuus Kiristoos hin galleef hubannoo gaarii hin qaban jarri kun. Keessumaa amma baraarraa yoo ilaalle waa'ee Yesuus Kiristoosiin dhimma hin qabani. Eefin amma Israa'el amma akka addunyaatti saba biyya lafaa keessaa Israa'el kan fo'amte, kan Waaqayyo jaallate, kan filate, sammuunis waan hundumaanis cimtuudha. Even guyyaa har'aayyuu kan addunyaa sochooftuuf kan addunyaan ishee sodaatudha mitiire. Kan isin dhibu
amantiin achi keessa jiru sun Yesuusiin hin amanu beektu. Waa adda addaatti amanu. Kanaaf kan kana fakkaataanidha dhimmi amantii Yihuudootaa. Haalli barsiisa isaanii baay'ee rakkisaadha. Har'ayyuu guyyaa har'aa Ortodoksii fudhadhaa, Kaatoolikii ilaalaa, wantoota adda addaa naannoo keenya kanatti ta'u yoo ilaaltanii sanaan wal qabata jechaadha. Amma nuyi ganaa hafuura biraatu dhufaa, nama biraatu dhufee raajii raajaa, barsiisa biraa fudhatee dhufaa jennee qilleensarra waan eeggannu hin qabnu. Kan isin dhi'u naannoo keenya iyyuu guutanii ba'aniiru. Maal hojjeta Ortodoksiin? Maal hojjeta Islaamni? Maal hojjeta Waaqeffataan? Maal hojjeta sanaaf sana kan fakkaatan? Maal barsiisaa jira yoo jenne jarreettan kun hundumtuu hojii isaan hojjetanii barsiisa sobaa barsiisaa jiru jechaadha. Waaqayyo Gooftaan hubannaa guddaa nuuf haa laatu. Kan biraan waa'ee Hinduizimii wal faana ilaalla. Hinduizimiin kan inni jalqabee kan inni keessatti hundaa'ee biyya Hindii keessattidha. Barreeffamni waa'ee amantii Hinduizimii dubbatu immoo barreeffama mataa isaanii qabu. Kana seenaa biyya lafaa keessatti barumsa akadaamii keessattis baranneerra. Astiyooloojii keessattis dhufee ni barsiifama. Barreeffamni waa'ee amantii Hinduizimii barsiisu yookiin dubbatu Vedaas jedhama. Vedaas Upanishaadis randeebi'a. Vedaas Upanishaadis akkasumas immoo Baayguvaad jedhamu. Warri kun barreeffama dhimma Hinduizimiin wal qabatu waa'ee amantii Hinduizimii gadi fageenyaan kan barsiisan kitaabota akkasiidha. Barreeffama waa'ee sanaa barsiisu jechaadha. Barsiisa dogoggoraa amantii Hinduizimii yoo ilaalle barsiisni guddaan barsiisni dogoggoraa amantii Hinduizimii Waaqayyo waan hundumaa keessa jira jedhanii amanu. Waaqayyo waan hundumaa keessa jira jechuun baay'ee hin fokkisa. Nama keessas jira, muka keessas jira, bineensa keessas jira, qilleensa keessas jira. Kana jechuun maal jechuudha? Waanuma itti sagaddetu siif waaqa ta'a jechaadha doktariiniinsa. Waan kamitti yoo mukattis, gaarattis, dhagaattis, malkaattis, bishaanittis, jabbiittis yoo sagadde waaqaa jedhanii amanu. Kanaafidha Israa'eloonni akkoo jabbii tolfatanii bara Haroon bara Museefaa kana kan isaan itti sagadan jechaadha. Har'as gaaratti kan sagadan, lagatti kan sagadan jiraachuu danda'u. Warra akkasii kun amantiin isaanii isa kanaan kan wal qabatu ta'a. Kallattiidhaan sanadha dubbachuu baate illee hafuurri isaa, piraaktiisiin isaa yookiin hojiin geggeeffamu isa kana wajjin kan wal qabatudha jechaadha. Egaa amma wanti baay'ee nama ajaa'ibu waa'een amantii kana Waaqayyoo meeqa akkas taanaan hundumaa keessa jira qaba. Midhaan, bishaan, maal hundumaa hundumtuu waaqa jedhaniitu amanu. Tole namni waaqa jedhu qabxii lammaffaa barsiisni dogoggoraa isaanii akkuma isa kan mormoonizimii jiwal fakkaata. Namni waaqa garuu waaqa ta'anii hin beekan malee namni koo waaqa jedhu. Namni waaqa hayila አለው ችሎታ አለው ዲቫይን ፓወር አለው humna qaba dandeettii qaba humna waaqayyummaa qaba namni jedhanii barsiisu. Kanaaf ofii isaaniitiif yeroo itti sagadan namatti yeroo sagadan jiraachuu danda'a jechaadha. Waaqayyoon ibsuudhaa fi waaqa dhiiraaf dubartii waaqessu qofaatti saalatti godhaniitu kun waaqa isa dhiiraadha jedhu. Kun immoo waaqa isa dhalaadha jedhaniitu bifa adda addaatiin waaqessu. Amma macaafa qulqulluu irraa fudhatta waaqa tolfamaa, waaqayyittii tolfamtuu, waaqayyicha tolfamaa jedhanii reessootaa yookiin immoo saala gargar baase isa kana fayyadamu jechaadha. Kan biraan qabxii sadaffaan waa'ee amantii Hinduizimiin kan wal qabatu Yesuus akkuma argitanii ilaalaa. Yesuus nama malee akkuma namaa ilma
maalidha irran deebi'a. Yesuus akkuma namaa maalidha ilma waaqayyooti. Yesuus akkuma namaa ilma waaqayyooti jechuun hiikisaa maalidha beektu? Sexual intercourse geggeeffameera jechaadha. Walqunnamtiin saalaa geggeeffameera jechaadha. Akka namaatti dhalatee walqunnamtii dhiiraaf dubartii gabaabumatti fedhii dhiiraa fi dubartii irraa dhalate jedhanii barsiisu warri hinduismii jechuudha. Kan biraan du'uun isaa dhiifamuu cubbuun kennu Yesuusoo jedhanii barsiisu. Du'uun isaa ofii du'aa ka'eera itti dhiiftee fi dhiifamuun cubbuu waan jedhamu hin jiru. Yesuus cubbuu dhiisuu hin danda'u jedhu. Kun immoo macaafa qulqulluu irra jira. Maal jedhu beektu warri Yihuudootaa? Eenyuun Waaqayyo tokkicha sana malee eenyuun cubbuu namaaf dhiisuu danda'u jedhanii gaaffii gaafataa turan mitiire. Ilmi namaa garuu aboo qaba jedhee dubbachaa ture Yesuus immoo. Kanaan walitti qabata amantiin isaanii jechaadha jara keenya. Ennaa Yesuus dhiifamuu cubbuu kennuu hin danda'u jedhaniitu amanuu. Kana duwwaas immoo miti kan isin dhibu du'aa hin kaane Yesuus jedhu. Wayee du'aa ka'uu Yesuus kan mormu koo waa baay'eedha. Yihuudootas ilaalaa, Islaamas ilaalaa, isallee ganaa barannaa waa baay'ee jira. Kanaaf du'aa hin kaane Joovaas ilaalaa. Hundumtuu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin morma. Kun immoo nuun cubbuu keessatti ajjeesee bara baraan nu hambisuu fedheetudha. Waaqayyo isaa ifatu malee. Du'aa hin kaane jedhaniitu barsiisu jechaadha. Ennaa kan biraan barsiisni isaan barsiisan መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም. አፉረ ቁልቁሉ ዋንቲ jedhamu gonkumaa hin jiru jedhanii barsiisu. Afurri qulqulluun hin jiru jedhanii barsiisu. Afura qulqulluutti hin amanu amantiin hinduismii jechaadha. Waaqni jireenyaa kan jedhamu maqaansaa maal jedhama? Naraayana jedhama jedhaniitu amanu. Naraayana jedhama jedhaniitu amanu. Waaqni kuni fedhii namummaa yookiin immoo kajeellaa foonii hin ajjeesa jedhanii amanu. Fakkeenyaaf dubartiin tokko yoo dhiira kajeelte, dhiirri tokko yoo dubartii kajeele fedhii nama keessatti ajjeesuu danda'a. Waaqni naraayana jedhamu kuni jedhanii amanu. Akkasittis barsiisu. Namoonni lubbuu yookiin immoo hafuura hin qabani jedhanii barsiisu. Faallaa sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo gaafa nama uume biyyoo lafaarraa hafuura itti baafatee hafuura jireenya kennu keessa kaa'e miti jara keenya karaa funyaan isaatiidha sagalee Waaqayyo. Isaan garuu namni lubbuu yookiin hafuura hin qabu jedhanii barsiisu. Kana jechuun namni lubbuu jiraataa hin qabu hin bada hin du'a jedhanii barsiisu. Qabxiin itti aanu fedhii fi miirri namaa du'a booddee nama kan biraa ta'e mul'achuu danda'a jedhaniitu amanu. Fedhii fi miirri namaa waan itti barbaadu miirri kee kun fedhiin kee kuni du'a booddee nama kan biraa yookiin immoo waama ta'e dhufeetu ta'ee mul'ata jedhaniitu amanu. Jannati waan jedhamus si'ool waan jedhamus hin jiru jedhanii barsiisu. No hell, no heaven. Gaanamim የለም ጀነትም የለም jedhanii barsiisu. Maqaa gooftaa Yesuus. Waan fokkisaadha, waan namatti hin tolleedha. Fedha namummaa foonii gammachiisuu isa jedhu irratti xiyyeeffatu. Fedha namummaa foonii maal gochuudha? Gammachiisuu kan jedhu irratti xiyyeeffatu. Dhuguu barbaannaan nuti ejjuu barbaanna. Ejjimaa inni seksii yookiin walqunnamtii saalaa gochuu barbaaddeen akka garaa kee jiraadhu yoo aaru firii. Jireenya gadhiisitti nama jiraachisa barumsi isaanii. Maaliif yoo jettanii firdii waan jedhamutu hin jiru kaa. Kanaafidha akka garaa kee jiraatta, firii taatee jiraatta, waan barbaadde godhi, gara barbaaddetti deemi, akka garaa kee jiraadhu. Edhaniitu barsiisa akkasii barsiisu. Egaa yaa saba Waaqayyoo kan hundumaa yeroo ilaallu nuyi warra hinduismiidha, nuyi warra Yihuudootaati, nuyi warra mormoonizmiidha, nuyi warra
Hawaariyaatiidha, nuyi warra Joofaadha, nuyi warra Maarsiyoonii, nuyi warra Aariyoosii, nuyi barsiisni keenya kana fakkaata isin dogoggorsuu dhufne jedhaniitu toora galanii dhufanii nu dogoggorsu miti. Tiraaktii adda addaa waraqata nutti laatanii, kitaaba nutti laatanii, ho'aa dubbisaa jedhaniitu jireenya keenya ittiin karaatti hambisuu barbaadu. Seexanni karaa sana fayyadamee jireenya namoota baay'ee karaatti hambisaa jira. Adaraa akka itti of eeggattan jaalala Waaqayyootiin isinan gaafadhaa. Hubannaaf ogummaa argadhaa. Kitaaba waan argitan hin dubbisinaa. Eenyutu barreesse? Waldaa kam keessa jira tajaajilichi kan jedhu beekuun barbaachisaadha obboloota koo. Keessumaa yeroo amma keessa jirru mobaayilii nuti harka keenyarraa qabnu kun fira keenyadhas diina keenyadhas. Yoo itti fayyadamne baay'ee nu fayyada. Fayyadama isaa yoo beekne akka sagalee Waaqayyootti qorree ilaallee waan argine keessa seenna yoo ta'e immoo jireenya keenya balleessuu danda'a. Kanaafi baay'ee of eeggadhaa. Waaqayyo immoo nu gargaaraa, hin sodaatinaan isiniin jedhaa. Kanarraa asuma irratti nu haa ga'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo biraa kan nuti itti fufnu yoo jaalala Waaqayyoo ta'e bal'inaan barumsa bal'aa kan of keessaa qabu waa'ee amantii Islaamaa kan jedhu baranna. Amantiin Islaamaa barsiisa sobaa keessaa tokko waan ta'eef itti fufnee wal faana barannaa. Jaalala Waaqayyoo ta'e Waaqayyo yoo achiin nu ga'e adaraa keessan of qopheessaa. Yaadannoo keessan qabachuu yaalaa. Sagalee yeroo dhaggeeffattan ajandaa keessa irratti babarreeffachaa deemaa. Waan isinii hin galle immoo na gaafachuu dandeessu. Gooftaan bara keessaniif yeroo keessan hundumaa haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedhaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen.